Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshinii nageenya badhaadha. Mata dureen keenya har'aa qub-guddeessa kan jedhu yoo ta'u, as keessattis maalummaa qub-guddeessaa, akkaataa itti fayyadama isaa fi fakkeenyota gahaa fudhachuudhaan waliin waan ilaalluu fi haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qub-guddeessa. Qub-guddeessa jechuun akkaataa itti fayyadama qubee guddaa barreeffama keessatti jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin isaa capitalization jedhamudha. Qubee guddaa egaa bakkuma hundatti otoo hin ta'in jalqaba wantoota nuti irratti dirqama fayyadamnu qabnu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf qub-guddeessi kun qubee jalqaba himaa irratti dirqama qubee guddaadhaan jalqabuu qabna. Maqaalee dhuunfaa, maqaalee namootaa, maqaalee laggeenii, kan galaanaa, garbaa, haroo, tulluu fa'aa, maqaaleen biyyaa, gosoota amantaa addunyaa kana jiran jechuudha. Dhaabbilee adda addaa, mata duree barreeffamaa, ji'oota waggaa, guyyoota torbanii, kallattiiwwan, bo'oowwan, walaloo fi kan kana fakkaatan egaa qubee guddaadhaan eegaluu qabu. Tokko himni haaraan qubee guddaan eegala jechuudha. Yeroo hundumaa hima haaraa eeguu barreessinu qubee guddaadhaan jalqabna. Fakkeenyaaf bishaan lubbu qabeessuuf barbaachisaadha jedha. Himni biraa galataan fardaan garmaamaa jira. Amma galataa kan jedhu yaadattu maqaa namaati. Jalqaba qubee guddaan ta'uu qaba. Namichi kaleessaa hattuudha. Ati maaliif barumsa addaan kutte? Oromoon gootota hedduu qaba. Egaa himoonni kun hundi isaanii qubee guddaadhaan jalqabu qabu jechaadha. Lama maqaaleen namaa yommuu barreeffamu qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Kanannuu maqaan kamiyyuu maqaa namaa akaakayyuu isaa akaakayyuu dabalatee kan barreeffamu yoo ta'u, qubee guddaadhaan jalqabni isaa barreeffamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Badhaasaa, Dachaasaa, Tolasaa, Gammadaa yoo jenne isaan kun maqaa namootaati. Hundi isaanii qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu. Kun Jiituu Magarsaa, Abdataa, Magartuu, Bareechaa, Falmataa, Abdataa Guutamaa, Faajjii. Kabira guyyoonni torbanii qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechaadha. Guyyaan hundumtuu torban keessa jiru sun qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu. Fakkeenyaaf wixata yoo jennu waan qubee guddaadhaan jalqabuu qaba. Kibxata barreeffama jidduuttis yogguu barreessinu qubeewwan isaanii jalqaba qubee guddaadhaan ta'uu qaba jechuudha. Kabira maqaan baatiiwwanii qubee guddaadhaan jalqabee barreeffamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf baatii fulbaana, onkololeessa, sadaasa jennee ji'oonni waggaa keessa jiru hundi isaanii yogaa jalqabni isaanii qubee guddaadhaan jalqabamanii barreeffamuu qabu jechaadha. Ji'oota gahaa asitti tarreeffamanii jiru. Waxabajjii, Adoolessa, Hagayya. Ji'oonni 12 waggaa keessa jiran hundi isaanii qubee guddaadhaan jalqabanii barreeffamuu qabu. Kabira maqaaleen biyyoota, kutaa biyyaa, magaalotaa, gandootaa fi kan kana fakkaatan yogguu barreeffaman egaa qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu. Fakkeenyaaf Afrikaa, Ameerikaa, Itiyoophiyaa, Sudaan, Keenyaa, Oromiyaa. Keenyaa kan jedhu Keeniyaan jedhamu, Keenyaadha kan jedhamu. Adaamaa, Jimma, Bishooftuu, Finfinnee, Amboo, Baalee. Isaan kun magaalaa maqaa magaalaniiti egaa. Maqaa biyyaa isaan kun hundi isaanii egaa qubee guddaadhaan barreeffamu. Kabira maqaan laggeenii fi gaarreenii yommuu barreeffaman qubee guddaadhaan jalqabuu qabu. Fakkeenyaaf laga Dhidheessaa, laga Gudar, laga Abbaay, tulluu diimtuu jechuu dandeenya. Tulluuwwan
jiran keessaa immoo gaara Cilaaloo, gaara Kilimaanjaaroo kan addunyaa kanarratti dheerinaan tokkoffaa ta'e jechuudha. Laga Mogor, maqaaleen laggeenii fi gaara yookaan tulluuwwanii qubee guddaan barreeffamu. Maqaa afaanotaa fi saboota yommuu barreessinu egaa qubee guddaadhaan jalqabnee barreessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo, afaan Oromoo oon qubee guddaa ta'a jechuudha. Afaan Amaaraa haala kanaatiin barreessina. Jalqaba isaanii qubee guddaa taasisnee isaan ta'an qubee xiqqaa taasisuudhaan barreessuudha jechuudha. Kun qubee guddeessa yookaan itti fayyadama qubee guddaati. Keessatti akkaataa itti qubee guddaa fayyadamnee maqaalee yookaan wantoota asitti barreessuudha. Maqaaleen sabootaa yogguu barreeffaman sabnis akka maqaati waan ta'eef qubee guddaadhaan eegalee barreeffamuu qaba. Fakkeenyaaf Oromoo, Tigree, Guraagee yookiin Kabraa, Sidaamaa, Sumaalee, Argobbaa isaan kun hundumtuu maqaalee sabootaati jechuudha kan Itoophiyaa keessa jiranii. Kabraa maqaan gosa barnootaa yommuu barreeffamu qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Fakkeenyaaf fiiziksii, keemistirii, kabiroo herreega jennu qubee guddaadhaan jalqabuu qabna jechuudha. Barreeffama jidduutti yoo dhufan isaan kun qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu. Afaan Oromoo, baayoloojii, gadaa barumsa haaraa dabalamedha kuni barumsa gadaa kan jedhamu. Saayinsii hawaasaa isaan kun egaa maqaaleen dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa qubee guddaadhaan jalqabanii barreeffamuu qabu jechuudha. Maqaadha waan ta'aniif. Fakkeenyaaf biiroo barnoota Oromiyaa qubeen jalqaba isaanii qubee guddaa ta'uu qaba. Yogguu barreeffama gidduuttis barreessinu haala kanaan barreessina. Kabraa waldaa qaxxaamura diimaa addunyaa, bulchiinsa magaalaa Adaamaa yoo jenne, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sanqallee, yuunivarsiitii Amboo, maqaalee dhaabbilee jechuudha. Maqaalee dhaabbilee mootummaa miti mootummaa ta'uu danda'u. Kabraa bu'uuwwan walaloo qubee guddaadhaan jalqabamanii barreeffamuu qabu. Yeroo hunda qubeen jalqabaa kan bu'uu walaloo sun qubee guddaadhaan ta'uu qaba. Fakkeenyaaf osoo hidhaa kan koo yaadduu si dabarte hireen kan kee kan si hidhee si gorfatu obboleessoo fira dhabdee jedha. Isaan kun egaa qubeeni jalqabaa isaanii qubee guddaadhaan jalqabamanii barreeffamu. Egaa barumsa keenya irraa asuma irratti kan goolabnu yoo ta'u, haga sagantaa birootiin wal arginutti nagaatti.